የአምስት ዓመት ኮንትራት ደግሞ የሰጣችሁን ሀገር እንድንበትን ሳይሆን ሰብስበን ለልጆቻችን እንድናስረክብ ጭምር ነው። Ara dafkuma kennallee xaraganne abullu ilagi nonu geessa top jedha akkanumatti abullu nu jiraachuu barbaanna mana madaamii nu wayya mana madaamii warabbal kaaba dhugaa dubbachuu jecha wallaahi Itoophiyaa keessa aanaa keetti lammii keetti fira keetti erkattee jiraachuu mannaa alagaan haati ormaa garafaas yoorachuu ziyoyi Itoophiyaatti nu galchuu moo Dr. Abiy indee ምንድነው እሱ ብሪ ባፍቴ ዱፍነ yuudeeffachaa jirru kan mana ijaarate yoo biyya gala jedhu mana raddiidda kan birrii baankii irra kaayatee nigdi baankii irra birrii qaba jedhu dammoo namoonni birrii baankii irra qabdan akkana ta'e qaraa sisteemni jijjiirame amma xiqqoo lafa bitate dammoo gabbara kanaanuu hidhanu kutte gabbara keetu gabbaruu hidhanu kute lafa bitachuun gabbara mana ijaarachuun gabbara እንደዚህ ነገር ቢዝነስ አቲ ከናሁኑ ሂዳኑ ኩቴ ጋፈ ብያ ገለ ማሊን ጅራን ዶክተር አብይ ያረኑ ዲሲ አጅራኑ እንዴ ብያ ገለ ኢትዮጵያ ገለቲኒ ሲ ወሊ ገል አከሰት ሲ ወሊ ወላላ ጅራችሁ ማን ነው ሸቃልነተ ነው ወየናንተ ከነ ተርቲበሳ ከነ ቁልቁለሳ ጅራችሁ ነው ወየሳደ ደም ያፍርዲካ ቢሻን ጠረከታ ወላ ብላ ቢሻን ላ Egaa akkuma dhageessanii obboleettiin keenya kuni waa'ee galmaataa kanarratti ijoollee baay'een siniin galli natti fakkaata. Ijoollee mana koontiraataa osoo hin jenne kan beeksisni ba'ee jechuudha. As jammarii wanti haasa'amaa jiru kun hunduuyyuu soba. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota isaanii YouTube as jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessiniif haa waayete jecha. Ijoollee baay'een nu galchuudhaa fi waraqaan nutti madaamitti kennamee warreen jedhanii soba jennaan soba guddaa. Isaan kan jedhanii warroota ala hojjetanii fi gara seera qabeessa seeraa hin qabne warroota alatti mootummaa yeroo baay'ee rakkisuu fi wantoota adda addaa shiishaa minamina warroota isaan rakkatanii mana hidhaa keessatti rakkachaa jiranii narraa fudhadhu jedheen mootummaan achi jechuudha. Isaa dubartoota ta'ee dhiira ta'ee narraa fudhadhu jennaan Abiyyiin yeroo jalqabaa san zim jalaa jedheenna kanaaf du'a irratti murteessee maan jedhee ergasii marii goosanii ijoolleen keenya biyya isaaniitti yaa galanii aan jedhe inni namoota mana hidhaa jedhe malee mana madaamii keessaa yaa'anii hundumti isaaniituyyuu yaa galanii hin jenne siniif yaa galu. Kanaafuyyuu ijoollee baay'een waan sobaa tokko hin haasa'ina. Biyyattiin isaan galanii akka cufamtu asii achi deemuun hin danda'amu kan jedhu immoo dubbatamee jira jechuudha. Kanaafuyyuu maal jechuu barbaadetanii malee mana madaamii keessaa ba'aatoo galaadhaa namni jedheetoo beeksisa kana baasee hin jiru jechuudha. Zim jettaniituma waan hin taane hin haasa'ina warreen ijoolleen warroota seeraa warroota waraqaa hin qabne zimbiloo katamaa keessa hojjetu zimbiloo ayidii warroota hin qabne baasee galchuun dirqama eenyu isaatii jechuudha. As biyya kana kamiyyuu taanan nama seera hin qabne ofirraa baasanii galchuun gaariidha. Nama seera hin qabne nama waraqaa hin qabne asiis baasaa turanii jechuudha. Biyya kamiyyuu qulqulleessuudhaaf namtichi sirrii jira ofirraa baasee galchuudhaaf jechuudha. Garuu warri seera waraqaa hin qabne ayidii kaardii hin qabne namoota akkasiiti kan jedhe malee mana madaamii keessaa mana kontiraatatii hundumtuu walitti qabamanii akka galanii jedhaniitu wanti dubbatamee jiru jecha takkitii jecha wanta sobaatiin naanna'aa jirudha malee wanti kana imbaasitu maxxansa ture. Imbaasiin maxxansa amma ammaatitti eegatan dhabeen dhugaa dubbachuuf wanta maxxansee warroota seeraan hin jirre warroota waraqaa hin qabne akka galanii paaspoortiin isaaniitirree dhufee fi paaspoortii warreen paaspoortii baafachaa jiran dhufee fi jira kan jedhu kana kan maxxanse malee baasin waan akkanaa kana yaa'aa galaa mana madaamii keessa kan jirtan hundumti keessanuu galaa kan jedhu isaantu maxxansa dura. Garuu kun hin maxxanne kan dubbates mootummaan waa'ee ijoollee mana hidhaa keessatti rakkataa jirtu san walitti akka isaan galan warroonni ala keessa hojjetan warroonni zimbiloo hojjetan kuni galaadhaa biyya keessanitti jedhe malee warri mana koontiraataa jiru mana keefanii kanaafuyyuu kan jedhe inni kan biraati. Kanaafuu isin immoo itti dabaltaniitu warra mana koontiraataa keessa jiru walitti qabamanii galaa jedhanii
jettaniiti kan haasa'aa jirtan jechuudha ijoollee baay'een. Kanaafuu ijoollee baay'eenis na gaafattanii turtanii beeksisni kan ba'e kan biraati, kan haasa'amaa jiru immoo kan biraati. Kanaafuyyuu waan akkanaa kana dhiisaa burjaajessaa kan galmaataaf yookiin immoo akka galan jedhee dubbate mootummaan warroota mana hidhaa jiru, warroota kaampaanii mootummaatirraan dhufee hojii dhabee rakkataa jiru, warroota akkas akkasiiti malee warroota gara seera qabeessan dhaqe yookiin immoo mana madaamii mana koontiraataa jiru galaadha isiniin hin jenne. Kanaafuyyuu waan tokko qabattanii mimmi'eessuu odoon taane waan akkasiitii isiniif haa galuu dhageessanii jirtu. Na warroota waraqaa hin qabneen akka galchitanii akka galtanii jedhame malee warroota waraqaa qabu warroota seeraan hojjetataa jiranii isaanii miti. Isinii galee na akkas isiniin jedha obbolee tokko ijoollee baay'een gaafattanii turtanii ijoollee baay'een dhugaa dubbachuu dhugumatti fakkaate ijoolleen haaraan dhufanii akkamitti gallaa maal taane gallaa akkanatti birrii keenya baasnee dhufnee gallaa jedhanii warroonni bo'oon lafaa ka'anii warroonni bo'oon ni jiru garuu kun dubbii sobaatiin dubbii qilleensa zimbiloo kanumatti jedhanii akkana jedhanii qofaan waan akkanaa fudhatanii too akka antiniin jenne jechuu barbaadetanii so waan akkasiiti obboloo tokko malee warroota mana koontiraataa jiru hundumtuuyyuu walitti qabamaa galaadha hin jenne dhageessan yoo ta'e na beeksisa akkana jedhes hin baane isiniin jechuu barbaadetanii guutumaan guutuutti warri saawudii jirtan akka galtanii jedhee too hin dubbanne ijoolleen keenya ijoolleen kaampaaniirraan dhufan amma maal seetan ijoolleen kaampaanii hin jedhamanii dhufan ijoollee baay'eedha beektanii wayyoo dhaban biirootti deebi'anii biiroon hin jira biiroon isaanii deebi'anii achitti rakkatu baay'ee dhugaa dubbachuuf haala antinii keessa kan turanii jechuudha. Kanaafuu isaaniin malee kan inni galaadhaa galanii biyya isaaniitti deebi'anii jedhee dubbate jechuudha. Mootummaanis immoo yeroo inni arga waan ta'eef akkaataa ittiin rakkataa jiran akkaataa ittiin ijoolleen saqayya'amaa jiran waan arguuf yeroo baay'ee kanaaf yaan inni narraa fudhadhu narraa haa galanii gara biyya isaaniitti kan jedhe kana rakkina dhuguma ijoolleen rakkatan ni jiru. Yeroo baay'ee hin ajjeefamu yeroo baay'ee bakka dhugaa dubbachuuf abashumatu abashaa akka bakka eenyutitti biiroo keessatti amma biiruma keessatti namoonni keenya qarshiidhaaf jecha ijoollee meeqa miidhan ijoollee meeqa miidhanii galchan ijoollee meeqa sammuu godhan abashumti jechuudha. Kanaafuu namoota akkana waan arguuf mootummaan biyya isaaniitti haa deebi'anii namoonni akkasii kun akkanatti alatti assaqaayya'amaa jiru jedhe mootummaan Suudii jechuudha. Kana jedhe malee inni guutumaan guutuutti Itoophiyaan irraa galanii jedhee wanti inni seera baase tokko hin jiru. Na akkasini jedha obboloo tokko warreen gaafii na gaafattan kanaadha. Ani amma ammaatti imbaasii beeksisa imbaasii jecha akkanaa kan jedhe maxxansee hin argine amma ammaatitti yookaan maxxansan ta'e immoo dabalataan dhufee isinitti himuu danda'a. Imbaasii Riyaad yeroo baay'ee beeksisa waan xixiqqoo waa'ee paaspoortii minaaminaadha kan inni ammaaf beeksisa baasee warreen paaspoortii asaa addasiifattanii galtanii ilaaluu dandeessu achi keessa jechuudha. Maqaa namoota hedduuti kan ba'e warreen paaspoortii kennatan yookiin immoo asaa addasiifattan paaspoortiin akka deebi'e bichaadha kan isaan maxxansanii imbaasichi jechuudha. Kanaaf jecha akkana jedhu jechi karaa biyyaatti galanii jechi jedhu ani sila maxxansa isaaniif isaantu jalqaba maxxansaa hin argine amma ammaatti isiniin jechuu barbaadetan. Kanaafuyyuu yoo maxxansa san isaan maxxansan isinitti hima ammaa fi wanti jedhamaa jiru garuu sobaadha. Isinii galee soba. Maaliif jennaan ijoolleen mana koontiraataa tokko hin boo'u dhugaa dubbachuun maal taate sila jedhee yoo gaafadhumsatti akkana jedhe mootummaan akka deebi'anii birrii kana baasitan dhufe jedhanii jette malee ishiin qabatamaadhanii wanti ishiin quba qabdu miti jedhanii ijoolleen uumamaa biraatitu akkana ta'e jedhanii gaafatti man dhugaa itti fakkaata namoota baay'eetti isinii galee. Kanaafuyyuu jecha akkanaa kana fudhatina hanga ifaan ifatti wanti isan irra geessanii too wanti ni jettanitti waan tokko dhugaa dubbachuuf jecha namaatiin akkana jedhamee wanti jedhamu kun hunduu soba. Kanaaf of fudhatinaa isiniin jechuu barbaadan ijoolleen bosona keessattuu ijoolleen gadditanii
akka isiniin jechuu barbaadetanii isiniin jedha. Wantoota haaraa nu jiraate immoo isiniif kan maxxansu ta'a. Mana kanaaf warreen haaraa taatan laayikii sabskiraaybii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan naa tura.